artist leenco hojii keenyaadhu nu maraachiteerta biloonii sammuu keenyaa nu hiikteerta taraan duraa kan addaan baane boohaa turre yoomittuu immoo jaalala qufne jibba feete mucucaattee maktee karaarraa dudda laattee naman beekne taate nuun jette isa sanii boonyee sammuun keenya nu joore amma immoo haadhoo kookino waan duraanii nutti kaastee seenaa duraanii nutti kaastee nu dhukkubsaa jirta ati madaa keenya tuqxu malee maal sirbuu hin dandeessu haadhoo koo maalu leencoo koo maali waa baay'ee jira bar sirbuu kan danda'amu bakka ati madaa keenya dhaqxeetuma waanuma rakkoo keenyaa tuqxaa jirta sirba ammaan booda sirba jalaan irratti hin baasin leencu buchee koo sareeku hagaraan biyya arabaa kana galutti sirba jalalaan baasin sammuun hin joorsin nu mana arabaatitti ani sammuun na jooreera maqaan isa dirrii barafeen beeku seenaa koo natti kaastee jechuudha. Hojii keenya dhumu caannana sirba qabsoo baas sirba jalalaa dhiisee booneti miti beekta booneti miti boo'ee tansi dhabe. Hello Leenco si argachuu hin dandeenye maal si bilbiluuf ture ifama xiqqoo viizii ta'e naaf gala annoo torka wayii si beektee duraan na didate ture. Anyway, akum duraan sin jalsoni Seattle, Washington irraa si bilbilaa jira. Haye. Ani organization waliin hojjedha Bright Future ka jedhamu. Tole. Akkasumas damee YouTubeis hojiin hojjenna kan Seattle jiru. Okay. So obboleessi kiyya ani waan afaan Oromoo dubbadhuu fi atiin dubbisinaan jedhanii waa'ee sirba kan keessanii. Kasim mararu jedhe sun. Haye. Yaa sirbi hunini. Yaa sirbi hunini report baay'ee argatee jira. Reportiin kunini nan boocisaa waan jedhu. Kanaafuu akkinni diliitii godhamuu fi irra wal mari'achaa turre. Yaada kan keetis barbaannu. Maal sitti fakkaatu waan jedhu. Okay, maal gochuu feetanii? Nu miti nu akkuma organizationiti nu qarqaarsuma UNs hojiin hojjenna social media illee waa youth waan dargaggoota wal ilaalchisu hunda irratti hojjenna. Waan akka therapist waan sammuu fayyaa sammuu irratti sin hojjenna. So especially dubartooti biyya arabaa jiran baay'ee tokko akkisaan irraa miidhaman dhaga'u jirra. Dhugaa jechuun ati waan baay'ee bareeda hojjette badiin kan keetii miti ati nan bashannansiisuuf hojjette garuu akkasumas biyya Ameerikaa kanas namootni hedduu riipoortii godhaa waan jiruuf yoo diliitii goon maal sitti fakkaata waan jedha. Aye. Kanarraa kanas immoo warra bu'an kana osoo sossobdee wayyuure jalqaba sirbicha yuutuuba irraa balleessuudhaan dura riippoortii gochuun dura. No, anaa miti obboleessi kiyyaa nan hubanne natti fakkaata. Anaa miti ka riippoortii godhu namootatti riippoortii godhaa jiru. Namootatti oofis kennatti bilbilanii nutti riippoortii godhaa jiran. So kanaafuu waan kana irratti hojjechuu qabna beektee. Isaan sossobuu nama ganga'u baay'inni isaanii waan guddaa ta'eef sossobuu nanne so sirbichi isaan akka irra deddeebi'an hin dhageeffanne sirbicha balleessin maal si fakkaata waan jedha. Haalli mijatee namni amma kana akka nu hubatu jedhee yaannaan immoo ani uummata afaan hojjedhe waan ta'eef uummatichi hin jaalanne haa baduu jedhe haa baduu rakkoon hin jiru. Ummati injibbines maal seeta rakkoon mentaalii sammuu isaanii irratti injibbine rakkoon kana beektee injibbines jaalatanii garuu sammuu isaanii irratti dhiibbaa fiduu jira beektee akkuma argitee maadaamiin naafkiiniin isaanii maani sooftiin isaanii jalaa dhume beektee callisanii bo'anii so boo'ichi sammuu namaatiif gaarii miti beektaa ispeeshaalii yoo biyyaan baa jiran. Okay. Hi.
So psychologically yoo deemnu special America kanaan beektaa stressii depression baay'ee jira. Dubartooti kan irratti yoo kan bu'an taate. Amerikaa kanan beekan. Yaa sitti himuu danda'a. I don't know waan ati kofalteef hin beeku naaf gala nam kofalchiisuu danda'a garuu gaaffiidhuma kee jalqabaa kaasee haga abbaa waan na amansiisu hin arganne beektaa kanaafatti kolfaa jira. No, I know. No, taapikichi qoos fakkaachuu danda'a garuu kun is serious issue anam nu bira halkanii galee rafuu qabu narra ture. It's almost yeah, it's not a joke. It's a serious issue. That's why one serious one taif anini non-private organization waliin hojjedhu obboleeskiyya. Jechuun anis boyesitti mun qabu beekte rakkoo jiru. Obboleessa kiyya atis galii riba keerate anis xiqqoo viidiyoo anan ta'eefi gara jiruu kiyyaa deebi'aa galatoomi anaaf waan naa galee tokkollee hin qabu yeroo gaarii guyyaa gaarii qabaadhu. Ayo obboleeskiyyan pirankii si godhee ati nam cimaadha. Miira keessa hin galle. Pirankii si godhaa ture obboleeskiyya. Ay xiqqoo waan isaan agalus barbaade ture pirankis na fakkaachuu dide. Jiramtiire wanti pirankii godhuroo tokko si amansiisa baay'ee waan nan amansiisnes pirankii natti fakkaannee rakkoon hin jiru. Okay, sit cimsuun barbaanne jawaad isin jedha obboleeskiyyaa abbaa boowullee yaa sooftii itti kennina maal goonami. Waaqayyo rabbi siif haa araaramu tiktaakii kanirra nan baay'ee bo'aa jira. Lakkiti yaadeen boccisnaan hojjetamu hojjechuuf malee nama booddisuu fi bitii rakkoo qabu hayyee. Hayyee obboleeskiyyaa jawaadhu. Hayyee yeroo gaarii guyyaa gaarii qabatu. Hayyee. Buneti miti